baay'ee ol ka'ee jira. Maaliif gaafa ammaasitti warra hojii wanta baratte sana akkam goote galtee horii ta'e dalayti. Guyyaas dalaytu jira guyyaa galtee horii ta'e qofa kana si dubbatu dalaytu waan baratte sana dalaytu jira jechuudha sagantaa baafnee kan waan ta'eef. Kanaaf maal jechuu barbaade xaawwan barana yoo xiqqaate gadiin isaa mudur warqee keenya malee yoo warqee keenya 5,000 yoo kuntaal takka jechuudha. Akkas jechuun qonnaan bulummaan harka qalleessu kun 5,000 bitee horii fayyadamuu isaa baay'ee rakkisa. Anis ni beeku waan ta'eef saniif maal ta'uu qabna jedhee xaawwa uumamaa fayyadamuu qabna. Xaawwa uumamaa gaafa jennu kompoostii tokkoon fayyadamaa emerjensii tokkoon fayyadamaa seeftineeti ooyiruu kompoostii qotee kompoostii san fayyadamuu danda'u qabu. Yoo san fayyadame xaawwaadhaan wayii qarshii san baasa qarshii san maal fayyadamu waan birarra oolfata jechuudha. Kanaaf isin kun hundinuu tokko yeroo isa dubnee ilaallu maal godha kompoostii ooyiruu isaatti awwaallatee yeroo si eegee awwaallatee yeroodhaan baasee midhaan isaa irratti shunkurtaa isaatti boqqolloo isaatti bishingaa isaa fayyadama. Yeroo san maal goota kompoostiin saniin oomisha hanga silaa xaawwatti argatu sanii ol argachuu dandeessi. Sanuu kompoostiin waggaa tokkotti ceesa hunduma lafti wal eeggataa xaawwatti goote baranoo xaawwa raadiif saseen dhaluu bara maaliif xaawwa sana hojii ol baree jira waan ta'eef isin hundinuu kan akkasii beeku qabdanii jechuu barbaadeeti. Eenyu otoo keessaa bitee qarshii idilee saniin fayyadamuu danda'a eenyu fayyadamuu wal beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafa as duraa asirratti isin garsiifna akkaataa kompoostiin qotamu sagantaa itti aanu irratti isin garsiifna isa asirra ilaalsan galtee horii ta'e kompoostii qottee awwaaltee bishaan san baaftuu itti fayyadamu.
mul'ataati. Qindeessaa FTC araddaa mul'ataati. Akka waliigalatti araddaan keenya magaalaa gudditti aanarraa yookaan magaalaa boqorraa kiiloomeetira 16 kan fagaatuu fi daangaa gara araddoonni ollaa isaanii kan araddaa keenya araddaa mul'ata dangeessan bahan araddaan egaa bobbaasaa dangeessa gara baatiin jechuudha gara kaabaatiin bidiwarraa dangeessa gara dhiyaatiin toota kanniisaa gara kibbaatiin ammoo araddaa qarree isaan kana yoo ta'u baay'inni uummata araddaa teenyaa dhiira 2,180 dhalaa 74 walumaa nama 2,000 fi abbaa warraa 2,254 kan ta'udha. Bal'inni lafa qonnaa araddaa keenyaa 1,800 fi 86 hektaara yoo ta'u lafa kanaatiitu araddaa keenya keessatti qotamaa jechuudha. Baay'inni sululloonni marsaa adda addaatti kanaan dura hojjetamaa turan sulullee gurguddaa 7 fi sulullee xixiqqaa 4 kan bal'inni lafasaa hektaara 1,255 kan bal'atu yeroo adda addaatti hojjetamaa kan turanii fi wantoonni garaagaraa sulullee kan keessatti baay'inaan hojjetamaa ammaas kan jiru ta'uu isaati. Keessatti hojiin bona ammaa kanarraas dabarre kana hojiin boonsaan gama qabeenya uumamaatii fi kunuunsa biyyee irratti baay'een hojjetameera. Achuma keessatti immoo istiraakcharoonni jiidhoo gosotaan kan adda addaa gosoota adda addaatiin hedduun isaa dalagamaa kan jiruu fi inni dalagame sunis ammaas bifa addaatiin eegamaa kan jiruu fi gara fuulduraatti illee biqiltuun achuma keessa akka dhaabbatuuf qophiin hedduun kan xumuramaa jiru ta'uu isaati. Roobni haalli qabatamaan araddaa teenyaa keessatti midhaan gosa garaagaraattis ni faca'a. Midhaanota gurguddoon immoo as keessa faca'an bishingaan, boqqolloo, looyiziin bal'inaan midhaanonni gurguddoon hedduminaan kan faca'an isaan kana yommuu ta'u isaan kaanis shunkurtaanis dinnichaa muraasaa fi qamadii garbulleen ni faca'anii irra hedduutti immoo baay'inaan bishingaa, boqqolloo fi looyiziin eeriyaa bal'aa qabatanii kan faca'an ta'uu isaati. Araddaa keenya keessatti hangi roobaa kan baay'ee gabbu'aatii fi bifa gammoojjummaa sirriitti kan mul'isu yommuu ta'u roobuma xiqqaa kanatti fayyadamuudhaan ammoo midhaan facaasanii oomishaan kan argamu kana kan qonnaan bulaan keenya harkachaa jiranidha. As keessatti immoo rakkoon hanqina roobaa jiru kana keessa caalaa rakkoon gara sanyii filatamaa facaasanii sanyii filatamaa fayyadamuu dhabuurraa kan ka'e midhaan ji'a 9 dhaabbatu kana naanneessanii gaafa naannee dhufutti gara oomisha isaa irratti gara dhuma irratti immoo roobni irratti dhaabbatee hedduu callaan isaa akka gabbu'an ta'uusaa akka rakkoo bal'aa araddaa keenyaa ta'ee bara baraan deddeebi'aa rakkoo argamaa jiru kun sanyii filatamaa fayyadamuu dadhabuurraa fi sanyii yeroo gabaabatti oomishamuu danda'u oomishuu dadhabuurraa kan ka'e jechuudha. Haalli jireenya hawaasa keenyaa parsantiin guddaan yookaan walumaa gala qonna irratti kan hundaa'u ta'uu isaati. Qonna irratti rarraa qonna irratti yommuu inni xiyyeeffatu haalli qonnaa hawaasa keenyaa immoo qonna ammayyaa osoo hin taane qonna aadaatu bal'inaan qonna aadaatu guutuun qonna aadaa gaafa qotamu qonni aadaa bifa aadaatiin qotamu kun ammoo oomisha irratti sirriitti rakkoo kan qabu ta'uu isaati. Kanaaf yeroo adda addaatti immoo gaafa wanti kun yeroo deddeebi'ee ilaalamu rakkoo kana jijjiiruuf jecha nuti akka ogeessaa araddaa kanatti as keessatti gaafa hojjennu qonna aadaa kanarraa gara qonna ammayyaatti jijjiirree qonna ammayyaa saniin callaan sirriitti argamee jireenyi qonnaan bulaa keenyaa akka jijjiiramu taasisuudhaaf teekinooloojiiwwan haaraa yeroo adda addaatti qorannoo adda addaatiin sadarkaa biyyatti jiran kana asitti fayyadamsiisnee teekinooloojii sana immoo dursa FTC irratti madaqsinee erga FTC irratti madaqsineen booda sadarkaa qonnaan bulaa dhuunfaatti akka gabbu'uuf carraaqqiin godhaa jirruu fi waggoota 2-3 dabran keessatti haqiccitaa ture sana immoo bara kana bifa adda ta'een qophii lafaatirraa jalqabnee hanga facaatti hojiin hundinuu midhaan faca'u hundinuu kilaasteraa fi kilaastera qofaan akka faca'aniif tattaaffii namoonni godhaa jirruu fi akkasuma gara fuulduratti illee hanga dhumatti kan itti deemnu ta'uusaa kan itti deemnee xumuru ta'uu isaati. Hawaasa keenyaa jijjiirre jennee kutannee nutis kaanee akkaataa saniin as keessa oollee bullee kan hojjechaa jirru ta'uu fi kallattii ogeessi yeroonii fi aanarraa dhufe peerfoormiin godhee gaafa hojii bonaa kanaaf as bobba'us ogeessinis sirriitti hedduu waa hedduudhaan nu deeggaraa ture. Keessattuu ogeessi diineen hojii qabeenya uumama irratti akkuma reefu dubbadee ture hedduu akka hojiin san milkaa'uuf shoora guddaa taphachaa ture.
waa hedduus nu deeggaraa ture kallattii irraas nu kaa'aa ture hubannoo qabuu fi muuxannoo hojii kana duratti yeroo adda addaatti qabu wajjin wal qabatee waa hedduu nu deeggaraa turuudhaan akka hojiin qabeenyummaa sun milkaa'u nu taasisee ture. Isaan galatoom jechuun barbaade inni biraa immoo san qofaa miti eeguu hojii qabeenyummaa keessaa baanee amma hojii bonaa xumuree gara shanyiidhaaf qophaa'uu jirru kanattis leenjii qonnaa arfaasaa irrattis yeroo adda addaatti asitti guyyoota lamaaf ture kanarrattis ogeessaan deeggaramnee sirritti teekinooloojii jiru immoo qonnaan bulaa biraan gahuudhaaf asirratti sirritti wanta goonee leenjii keenyas piraaktikaalaan xumurree jirra guyyaa irraa bifa sirriitiin jechuudha. Hojiin kun sadarkaa qonnaan bulaattis gabbee ooyiruu qonnaan bulaa irrattis ni hojjetama abdii jiruun itti deemaa kan jiru ta'uu isaati. Bifa kanaan deemnaan immoo jireenya qonnaan bulaa jijjiiruun boru ganama abdii jiru qabna waan ta'eef haala kanaan hojjechaa jirra jechuu barbaadeeti. Akkasumas bara dabree sirriitti hojiileen asirratti hojjetamaa turan hedduutu ture. Keessattuu naannoo urtuu leenjii qonnaan bulaa irratti teekinooloojii fayyadamnee midhaan gosa adda addaa facaafnee turre. Naannoo gosa midhaan sanyii garaagaraa jechuudha gara sanyii 18 ol asirratti facaafnee irraa isa oomishnee turre. FTC keenya dursa saayinsii sadeen adda baasnee qabeenya uumamaatiin, saayinsii beeladaatiin, saayinsii biqiltuutiin adda baafnee iddoo sadiitti eegalee adda baafnee booda naannoo hundarrattuu wanta saayinsii isaa eeggate gosa midhaan gosa sanyii adda addaa 18 ol fayyadamnee turre. Oomishaas akkasumatti irraa oomishni illee bareedaadha. Haa ta'uutii immoo bara kana hanqinoota bara dabre jiran hunda galtee godhannee sanii ol yoo xiqqaate akka karoora keenyatti barana teekinooloojii haaraa fayyadamnee gosa midhaan naannoo 35 ol asirratti facaasnee irraa oomishna abdii jiru qabna. Akkuma yeroo dabretti galabte keenya saayinsii sadeeniin adda ba'ee jira. Saayinsii sadeeniin wanta saayinsiidhaan deeggarame asirratti hojjennee teekinooloojii haaraa asirra madaqsinee teekinooloojii kana gara qonnaan bulaatti guddisuufis qonni keenya marsaa takkaffaan xumuramee marsaa lamaffaanis amma xumurameera. Akkasuma marsaa sadaffaa fayyadamnee gaafa akka roobni roobeen facaa keenya gaggeessinee kan itti fufnu ta'a jechuu barbaadeeti. Akkasumas bara irraas dabarre kana teekinooloojii garaagaraas fayyadamnee yeroonii fi oomisha keenya laallu per hektaar tokko irratti gara kuntaala 12 argachuudhaaf karoorsinee akkaataa saniin oomishnee turre. Garuu bara kana teekinooloojii haaraa jiru hunda sadarkaa biyyatti ba'anii jiran kan leenjilee adda addaa irrattii fi gama waajjiraatiin wanti dhaan nu qaban fayyadamnee qorannoo adda addaa irraa nu qabu fayyadamnee oomisha keenya per hektaarii gara kuntaala 25 ol ni galchina abdii jiru qabna. Akka waliigalatti qonna keenya qonna aadaatirraa gara qonna ammayyaatti ceesisnee qonnaan bulaa fayyadamaa taasisuufis kaanee irraa ammaas gara fuulduraatis kana caalaa cimnee kan itti fufnu ta'a. Oomisha dachaan dabaluudhaaf sirriitti qophiin ammarra jirus qophii bareedaadha. Haaluma kanaan kan adda murree kan itti fufnu ta'a. Dabalataan bara dabre kilaastara yoo ciccitaallee ta'e karoora keenyaan parsantii 100 xumuruu yoo baannes hojjennee turre. Baranaas akkasumatti kilaastara boqqolloo 6, kilaastara bishingaa 6, kilaastara looyizii 3 irratti walumaa gala hektaara 36 ol irratti kan karoorfanne kana sirriitti akkaatuma jaameen ni xumurreennee abdii qabna. Akka waliigalaatti immoo oomishni bara kanarraa jalqabee asiin booda itti hundinuu kilaastara qofaan kan oomishamuu fi sadarkaa hundattuu kilaastaraan malee midhaan hundirrattuu kilaastara qofaan akka hojjetamuuf qonnaan bulaas hubannoo uumaa fi barsiisaa nutis akkasitti abdiidhaan kan itti deemu jiru ta'a. Akka waliigalatti oomisha dachaan dabaluudhaaf qophii ta'uu ibsina. Maqaan kiyyaa duraan dursee Umar Abdusalaam jedhama. Hojjetaa misooma qabeenya uumaa Araddaa Mul'ataati. Iddoon kuni FTCdha. FTC'n kaayyoon isaa FTC'n wurtuu leenjii qonnaan bulaati jechuudha. Iddoo ittiin agarsiisa wurtuu leenjii qonnaan bulaati, iddoo qonnaan bulaa ittiin barsiifnu jechuudha. Saniif akkaatuma bara jaameen takka lamaan teekinooloojii adda addaa saayinsiidhaan sirriitti uummata qonnaan bulaa iddoo kana barsiifnee sanyiilee qorannoo qonnaatiin mootummaarraa bakka adda addaatiin bira dhufee jechuudha adda baafnee bakka kanarratti kan uummataaf agarsiisnu jechuudha. Kanaaf sanyiilee dhukkuba haala naannoo keenyaatti wajjin wal qabatu kan dandamachuu danda'u oomishtummaa isaa haala naannoo keenyaa kanaa wajjin wal qabatee oomishtummaa isaa sirrii dabaluu danda'u. Akkaataa saniin asirratti sanyiilee san hundaa'u takka lamaan akka ogeessaatti nuti asitti erga mirkaneessinee booda qonnaan bulaa biraan kan geenyu jechuudha wurtuu leenjii qonnaan bulaa kanatti. Inni biraa akkaatuma saniin lafa keenya iddoo sadiitti addaan qonnee lafa misooma midhaaniitii fi
misooma qabeenya uumamaatii fi misooma beeladaa akkaataa saniin midhaan garaagaraa iddoolee san hundattuu kan adda addaan baafnee saayinsiidhaan kan deeggarame asirratti akka uummataaf barnoota sirrii kennuu danda'utti kan adda baafnee uummata barsiifnu jechuudha akka ogeessaatti. Ishee akkasumas wiirtuu leenjii qonnaan bulaa kana keessatti leenjii qonnaan bulaa FTC leenjii FTC akkaatuma saayinsii sadiin taa'een uummata sirriitti iddoo kana keessatti bara dabree saayinsii qabeenya uumamaatii fi saayinsii biqiltuutii fi saayinsii beeladaatis qonnaan bulaa nama 20 saayinsii sadiin irrattu qonnaan bulaa nama 60 kan ga'u haala icciitallee yoo qabaate hanga danda'ametti uummata kan leenjisaa ture jechuudha. Bara kana keessattuu addatti haala fooyya'insa qabuun sirriitti saayinsii sadiinuu adda baafnee FTC keessatti leenjii qonnaan bulaadha sirriitti karaa bilchina qabuun ga'umsinee ni baafna waan jiru abdii qabnaa jechuudha.
kana keessatti qophii lafaa yeroo adda addaatti godhuun keenya ni yaadatama. Qophii lafaa wurtii leenjii qonnaan bulaa marsaa tokkoffaa kana dura hojjennee turre. Amma immoo akkaataa ammoo asitti mul'atu kana uummanni hawaasni bal'aan irra bobba'ee qophii lafaa marsaa lamaffaa jechuudha. Irra deebi'anii qophii lafaa marsaa lamaffaa haala kanaan adeemsifamaa jira. Amma akka mul'atu jiru kanaan jechuudha. Marsaa lamaffaan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Maaliif iddoon kun iddoo qonnaan bulaa waaraa barachuu qabu waan ta'eef marsaa takka lama sadii irra deebi'ee laftee qophaa'aa deemi oomisha dabaluu keessattis gahee olaanaa waan qabuuf jecha haaluma saniin uummanni asitti argamanii hawaasni bal'aan asitti argamee qophii lafaa marsaa lamaffaa haala kanaan gaggeessaa jira amma. Haaluma kanaan qophiin lafaa marsaa lamaffaan yeroo haala kanaan adeemsifamee amma xumura irra gahee jira. Akkaatuma kanaan itti fufu qophiin lafaa marsaa sadaffaanis uummatuma kana asitti dhufee teekinooloojii haaraa sadarkaa itti yookaan wurtii leenjii qonnaan bulaatti hojjetamu kana hundaa'u qonnaan bulaa bira madaqsuudhaafis haaluma kanaan isaanuma kanaatiitu teekinooloojii saniis barsiifnee facaasee maal godha waan ta'eef jecha haaluma kanaan qophii marsaa sadaffaatiif facaadhaafis hanqa oomishatti hattuuf uummatuma kanaan itti fufnee jechuudha. Duraan dursee maqaan kiyyaa Moroob Salaam jedhama. Akkuma harkaa jirtan kana iddoo nama jiru kun iddoo wurtii leenjii qonnaan bulaa argamu mul'ataati. Gamanaan iddoo lafa teessumasii adda addaa yeroo baafnutti saayinsaan sidhaan addaan qonnee gijii adda baafnu gamanaan saayinsii misooma midhaaniiti. Iddoon duubatti mul'atu kun ammoo saayinsii beeladaati. Gama harka mirgaa kanaan kan jiru immoo saayinsii qabeenya uumaati jechuudha. Akkaataa kanaanii lafa iddoo sadiitti adda qoonnee saayinsii sadiin adda baafnee bakka sadiitti qoonnee adda baafnee jirra jechuudha. Hojii nama dalagamaa jiru kun qophii lafaa kan yeroo ammaan tana dalagamaa jiru jechuudha.